Sadarkaa maalirra akka ga'uu feetu isin akka haadhaatti? Sadarkaa gaa akka Peeleetii fi akka Oreedii ga'ee jira Beelee fi Meesitti Arnaaldoo kanatti akka isaaniitti darajaa san gahuun fedha gaa waa hundaan haatitu ilmoo waa hundaan feetiin ture darajaa san akka gahuutti hin fedha. Taphataa beekamaa addunyaa akka ta'u feetu? Abjuun maatii Alii Milkaa'e. Alii Ahmad kan maatiin isaa dhalootaan Itoophiyaa ta'an akka inni Awurooppaa dhaqee taphatu barbaadu ture. Dhiyoo kan immoo oduu haaraa dhaga'ameen Aliin kilaba Ingilizii Noorwichiif mallatteesseera. Kun oduu guddaadha. Taphataan kun waggoota muraasa darban kilabii Kanadaa Vancouver Whitecaps taphataa ture. Waggaa 2 dura immoo inumaa cimee garee biyyaalessaa Kanadaa filamee jajamaas ture. Maatiin Alii kubbaa baay'ee jaallatu. Isa qofaa miti obboleessi isaallee kubbaa taphataa ture. Harmeen isaa immoo addatti kubbaa isaa qofa miti kubbaa garee Xaaliyaanii iyyuu nan hordofaa jedhanii BBC'tti himaniiru. Garuu taphataan kun sadarkaa kana gaa'edhanii eeganii turanii harmee isaa dubbisneerra. Ijoollummaa isaatti akkam ture lafa akkasii gaa fedhiinsaa kubbaa miilaa taa'ettanii eegdanii turtanii? Hedduu jaalata waggaa xiqqeenyumarraa dhalatee guddate waggaa amma 3 tahee ati asulaa dura kanatti taphataa amma 4tti kilaban geessu ture isaa fi obboleessa isaati isaan walii aalanii kilaba deemu turanii oduma deeman gaa kilabni kun oduma gisee umriinis guddate wayyaawaa dhufu jaalataa dhufan kilaba adda addaatti kilabni sun maallaqaan taphatanii akkasitti gaa darajaa kana gaa oduma taphatuu gaa hoobiin isaadhaa hedduu isaan lachuutu ilaa ammaa kun illee ni taphataa sookara jaalachuu turan. Ati manni kun guutuun sookara jaalattuma turre immoo inninis moor ni jaalatanii ni jaalataa sookara kana. Gaaf tokko wanni himuu irraanfadhe OM'tti isaa koochii tokko bira geessee taphatu ture. Koochiin guyyaa takka na yaamee irraa katabe. Gurbaa kee kana ni ilaalee jalan deemee jeesiifin irraa qaraa waan hin katabe. Ijoolleen gizee bireegaadhaa haadha bira dhaqxii waliin haasa'anii achi deemaa jee. Inni immoo kubbaa fuudheeti tuun biyyeen taphatti jee. Inni kubbaa fuudheeti kubbaa kanaan taphataa jee hamma deebuutti illee. Innaa ati akkasitti oduma juugaa ol dhufe gaa umriinis guddataa dhuftee. Rabbiin darajaa kanaan isa gaheega. Gizee hunda gizee taphatu gizee koochiin addaa kuni Peeleedha kuni Meesiidha ja'an koochooleen hundi jaalachuu turan waggaa biyya kana Profeesar biyya magaalaan waan kun ijoollee koochii waliin dhufanii ijoollee teesti godhuu fedhan isa kanaan fuudhanii ijoollee tana wajjin godhuu turan isa kana. Hedduu taphataa ture fifuu qallaadhaa xiqqaadhaa. Akkasuma kubbaa tana yoo qabe gaa hin dhaabbatu kute ni deemaan. Akkasitti taphataa jabaa ture ijoollummaarraa. Tole kubbaan jaalladha. Dhaqanii taphate. Kubbaan jaalladha jettan wayi ijoollummaatti kubbaa taphachuu feetanii turtan yookiin immoo ogummaa akkasii keessa tursanii? Ijoollummaarraas fedhuun ture kubbaa tanaa biyyatti irraayi waa lama ispoortiin jaalladhu. Kubbaa fi waan booliivoolii harkaa tanan jaalachuu ture. San booda hoggaan dhufe Xaaliyaaniin dhufe hoggaan dhufu Xaaliyaanitti sookara kana laaluun ture. Hedduu laaluu ture. Hoggaan as dhufes laaluun ture sookara kana isaanis hoggaa san ni beekan tiima tokko kanan jaaladhu jira. Waliin teenyee laallaa. Maamii sookarriin tiimii kun dhufe hottu naan jaan. Eegan dhalee booda odoon hin dhalinis hoobiin kiyya hedduu sookara ture hedduu. Kanaaf amma inni kubbaa taphachuu isaatti gammachuu qabdu. Hedduu akka ajaa'ibatti. Amma garee kubbaa miilaa biyyaalessaa yookiin immoo naashinaal tiimii Kaanadaaf filatame waan guddaa natti fakkaata. Waan guddaadha. Darajaa kana gahu jechuun biyyaaf biyya itti dhalattee guddateef darajaa kana geessee taphachuu jechuun. Hedduu waan guddaadha. Gaata tana caaltu ammas boodas Awurooppaa keessa deemeet Awurooppaan bitattee achiif taphatti hoobiin keenya akkas inshaallah. Kubbaan jaalladha naan jettan yeroo inni taphatu dhaxxanii ilaaltu sin? Akka ajaa'ibatti Vancouver asirraa gizee inni geema qabu gizee hedduun dhaqa. Yoomuu dhaquu baattan mana teessan ilaaltu? Akka ajaa'ibatti malee geema isaa dhiisi geemni inni guyyaa inni noon taphanneehu hanga inni taphatiin takkaahu teenyee ilaaluu turre nan dabru geemni sookaraadha.
Isaa kabirollee kan hin sila jaaladhu nan dabru. Waan ajaa'ibaa. Waan ajaa'ibaa. Amma hedduu Itaaliin fedhu ture. Itaaliin tanan fedhu ture gizee ibin World Cups. Isaanin jaaladha. Isaan kanan hedduu faansii isaaniiti isaan ilaala. Ibin ammallee yoo qabaatan anytime ijoolleen dhiiraa tajirtus tapha tiimaa Ingiliis kanas ni ilaalanii. Anas ni ilaalla teenye. Alii yoo milkaa'ee Pirimeer Liigii Ingiliiz keessatti ilaaluu dandeenya. Ammaaf garuu sadarkaan kilabiin mallatteesseef keessa jiru gaarii miti. Shaampiyoonshiippiif taphataa jira. Shaampiyoonshiippii keessaayyuu fakkeenyaaf kilaboota 24 jiran keessaa Noorwichiin 22 jira. Kanaaf waggaa dhufu keessatti Pirimeer Liigiitti darbuu dhabuu danda'a. Garuu waggoota muraasa dhufanitti yoo milkaa'e jedhe Pirimeer Liigii keessa isa arguu dandeenya. Nuti akka inni milkaa'u hinaaf isinoo